Jatu bila Moku wasibila Gara watalila Ibisa kula Dibawa kayo Oyoyo yabo Bari talali Oyoyo yabo Bari talali Jibiro tubayane Bari talali Oyoyo yabo Bari talali Ayo tubabobane Bari talali Hordoftoonni chaanaalii YouTube dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa. Ammaan dura dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa qophiilee fi sochii dhaabbaticha irratti argamu yeroo yerootti waraabbiiwwan viidiyoo garaagaraatiin isin dhiyeessaa turuun beekamaadha. Itti fufuudhaan guyyaa har'aa kanas hojii gaggeessaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa obbo Badhaadha Urgii Dhugoo wajjin haala yeroo irratti sochii dhaabbatichi godhaa jiru keessumattuu immoo walgahii mana maree kurmaan hojii tokkoffaa bara hojii 8ffaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kan bara 2013 lakkoofsa biyya kanaatti jiru laalchisee haala raawwii hojii dhaabbatichaatiin wal qabatee gaaffii fi deebii wajjin goone isiniif dhiyeessina. Manni maree dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa guyyaa 14 baatii onkololeessaa bara 2013 walgahii mana maree gaggeessee ture. Achirratti gabaasa hojii gurguddoo kan kurmaana tokkoffaa bara hojii 8ffaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa dhiyaatee ture. Mee haalli waliigalasaa maal fakkaata? Walgahiin manni maree kun kurmaana irratti taa'e kuni kan karoora hojii yaa'ii waliigalaa meeqaffaa murteesse achirraa kaatanii mee haala waliigala isaa hojiilee gurguddoo kurmaana kana keessa dhaabbatichi hojjete akkamitti ibsitan isin gaafata? Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa yaa'ii idilee 14ffaa kan bara 2012tti xumura waggaatti irratti taa'een hojii bara 2013 karoora barbaachisaa fi armaan dura karoora idileedhaan dhaabbanni hojjetutu jira. Karoora idileedhaan qabu irratti akkaataa hojimaata bara 2013 galtee godhachuudhaan karoora achirra karoorfamee bara 2012 waxabajjii 13 murteeffame san yaa'iin dabarsee nuuf kenne isa san hojimaata yaa'iin dabarsee nuuf kenne san hojii bara 2013 keessatti walgahii kurmaanaa taasifame jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kurmaana kana keessatti hojiileen gurguddoon hojjetaman xiyyeeffannoo dhaabbatichaatiin kaayyoo dhaabbatichi hundeeffameetiin wal qabatee maal fa'aa turan? Gaariidha. Bara 2013 kana keessatti karoorfame tokkoffaa irratti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadha. Hojiin isaa tokkoffaan miseensa horachuudha. Miseensa horachuu gaa'inu galma babal'isuu jira karoora isaa. Galmoota babal'isuudha kaayyoo karoora guddaan galmoota babal'isuudha wal qabatee immoo barattoota baratanii nama barsiisuu danda'an horachuudha. Itti aansee galmoota banaman kanaaf galmoota banamanii yookaan immoo galmoota bakka bakkatti banamanii dhaabbanni hoogganusaniif iddoo awwaalchaa akkasumas iddoo galii irratti ijaarratu yookaan immoo bakka galii mana irratti ijaarratee iddoo argachuu danda'u akka argatu haala mijeessuudhaaf hojiin gurguddoon dhaabbanni qabu kana ta'ee miseensota hordofsanis barnoota isaan biraan gahuudhaan barnoota babal'isuudha hojii isaa guddichi. Baay'ee gaariidha. Mee akkuma nuti ibsitanitti hojiin guddaan isaa galmoota babal'isuu. Galmoonni babal'atan kun immoo miseensonni isaanii barnoota amantichaatiin sadarkaa waltawaa ta'etti tarsiimoo ittiin barnootatti wal gahuun wal qabatee barnoota sana waliin gahu. Babal'inaa fi guddina amantii waaqeffannaa keessatti babal'inni galmootaa iddoo olaanaa akka inni qabu beekamaadha. Kurmaana tokkoffaa bara hojii 8ffaa kana keessatti galmoonni haaraa saaqaman karaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin meeqa ta'u? Karoorri kurmaana kanatti karoorri galma 20 karoorri kurmaana kanatti silaa banamuudhaaf karoorfame haa ta'u garuu raawwiin isaa galma 13. Gama barnootaatiinis wal qabatee waliin gahinsa barnoota amantii waaqeffannaa ilaalchisee barnoonni haala kamiin hojjetama hojiin kutaa barnootaa kun barnoota waliin gahuudhaaf adeemsa akkamiitu hojjetama? Waliin gahinsa barnootaatti kutaa mataa fi dandeenye qaba dhaabbanni kutaa barnootaa kan jedhame sadarkaa dhaabbataatti hundaa'ee caasaan sun akka galmaatti diriiree jira. Karaa caasaa saniitiin barnoonni kennamaa
qulqullinni barnoota illee walta'iinsi barnoota illee karaa sanii to'ata. Tokko yeroo sagantaa idilee dilbata miseensi bal'aan guutuun bal'aan biyyaa waggaa galmatti ol ga'u dilbata idileedhaan barnoonni miseensotaaf ni kennama. Tokko haraan lammataa ayyaana gurguddoo yeroo qabnutti ayyaana bal'aa hawaasni irra wal geessanitti jirtis barnoonni amantiidhaan kennama. Sadaffaan immoo wiirtuu barnootaa waan jedhamu qabna. Karaa wiirtuu barnoota sanii barsiisonni leenji'anii isaan leenji'essuun waggaatti xumura barnoota isaaniitiin wal qabsiisuudhaan eebbifamanii waggaa godhan barsiisuudha. Haala kenniisa barnoota keenyaa kana. Baay'ee gaarii. Wiirtuu barnootaa abbaa jedhamu maal jechuudha? Wiirtuu barnootaa baay'een giddu gala barnootaa jechuudha. Yookaan immoo bakka galmoonni 5 yookaan galmi 10 bakka galmoonni walitti dhiyaatanii argaman sun barattoota isaanii nama 3 fi sanii oliin bakka buufachuudhaan bakka itti nama ergatanii seentarri leenjii yookaan immoo wiirtuu leenjii bakka namni itti leenjii. Baay'ee gaarii. Haala saniin wiirtuuleen barnootaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo ammaa kan duraan jiran wajjiniin haala waliigalaatiin gabaasni kurmaana keessatti caqasan yookaan hojiin hojjetame maal fakkaata? Sochii isaanii jalqabamaa jiramoo akkamii? Haala akkamiin irratti argamu? Baay'een isaanii meeqa wiirtuuleen barnoota? Ammatti wiirtuun eegalee hojii jalqabe wiirtuu 53. Dhaabbanni kun wiirtuulee barnootaa kana sochoosuu keessatti barattoonni dhaqanii akka baratan barsiisota bobbaasuu keessatti akkasumas sochii warreefu nu eertanii turtan babal'ina galmootaa waan akkanaa kana keessatti fi dhimmoota garaagaraa kutaalee adda addaa dhaabbatichi qabu sochoosuudhaaf maddi galii dhaabbatichaa maali? Jechuun baay'een isaa karoorfatee kan hojjetu akkami eessarraa deeggarsa argatu? Baay'een dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa miseensuma isaati. Miseensuma horatee qabu santu karaa baay'atiin waan qabanii kan qotatus kan daldalatus barattoonnis waan maatii isaanii kenneen achirraa dhaabbata ofiitiif baalchaa godhanii hirmaata godhanii isuma walitti qabachuudhaan barsiisota ofiitis geejjibatti godhee horeelee ofiitillee waan tokko geejjibatti godhee karaa silaa barnoota isaan bira gahuu danda'u irratti bifa saniin dhaabbanni hojjeta galiin isaa miseensota isaatirra. Baay'ee gaariidha. Egaa mee dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa baratti guddina agarsiisaa jiru keessatti hojii amantiidhaa hojii ayyaantummaati. Hubannoon barnoota haala waliigalaa yaa ta'u hubannoon gama ayyaantummaatiin jiru guddinni babal'ina amantii waaqeffannaa kun karaa galmootaatti hordoftoonni miseensota isaas haala waliigalaatiin jaarmayicha subachuu irratti qabiyyee amantichaa hubachuu irratti illee haalli waliigalaa jiru akkam fakkaata yeroo ammaa haalli guddinaa babal'ina amantii waaqeffannaa. Sirri haala guddinaa fi bal'ina amantii waaqeffannaa irratti wanni akka faayidaatti yookaan immoo akka bu'aatti ilaallu hawaasni Oromoodhaa egaa amantii isaa dhabee guddoo waan ta'eef amantii garaagaraa amantii biyyoota alaatirraa gara biyya kanaatti yookaan gara Afrikaatti dhufanii aadaa garaagaraa keessa darban hawaasni kun duudhaa ofii qabu keessaa bahee ilaalchaa fi safuu duraan qabu san keessaa hawaasni kun bahuudhaan Oromummaa isaa sana gara dhabuutitti hawaasa dhufeera. Kanaaf egaa dhaabbanni kun hundaa'e asitti bu'aan turtii bara hojii 8ffaa amma darbii kanatti bu'aan dhaabbanni kun buuse yookaan guddinni dhaabbanni kun hawaasa kanaaf guddatee inni ilaalu maali? Hawaasni kun safuu ofiitti deebi'uudha. Warri miseensa ta'anii amma galma kanatti horanne kun gara dhugaa uummanni Oromoo duraan qabu san safuu uummanni Oromoo qabu sanii fi dhugaa uummanni Oromoo qabu san dhugaa dubbatanii dhugaadhaan jiraachuu. Jireenya dhugaadhaan jiraachuu, maatii ofii waliin nagaan jiraachuu, hawaasa biyya kanaa jiran wajjiniin nagaa buusanii nagaan jiraachuu bakka bu'aan guddaan nu baalu. Kanaan alatti biyya kana keessatti tarreen amantiidhaa duraan uummanni Oromoo amantiin isaa bifa garaagaraatiin namni ibsa. Warri waan Oromoodhaan beekne waan nuti waan aadaa qofaan uummanni kun jiraatutti ibsamaa ture isa san balleessuudhaan uummanni Oromoo amantii ni qaba meeshii jedhu bal'aa hawaasa biyya kana keessatti uumee amantiin uummata Oromoo tarree amantii biyyoota kana keessatti argaman waliin akka hiriirtu uumee jira guddinni guddaan nu laalu kana. Kanumaan itti fufnee gabaasa hojii kuma tokkoffaa keessatti caasaan dhaabbatichaa babal'inaa amantii waaqeffannaa keessatti egaa caasaan sadarkaa dhaabbatarraa kaasee giddugala wiirtuulee guddinaa akkasumas konyaa fi galmootaa jira.
babal'ina galmootaa irra jirra. Mee sadarkaa konyaa fi bulchuleetti babal'inni kun kurmaana kana keessa hojjetame waan dabalame maaltu jira? Tole kurmaana keessa kan dabalame bara hojii 2012 keessatti konyaalee 25 qabna. Bara kana immoo konyaa lamatu dabalame. Konyaa lamaan dabalame sunis dhaabbata guddaa kana keessatti giddugoleessaa kun immoo eriyaa giddugoleessaa jennee caaseffamee jira. Achi keessatti konyaa lamatu dabalame. Konyaa sun konyaa suguddaa achiitii fi konyaa jalduuti. Lamaan kana dabalame walitti 27 qaba. Baay'ee gaarii. Mee haala walii galaatiin gaafa ibsinu hordoftoonni sagantaa keenyaatti sirriitti akka dabalaniif akkaataa adeemsa hojii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin giddugala waan jedhamu, wiirtuu godinaa waan jedhamu, konyaa waan jedhamu hin dhaga'u namoonni dhagma galmaatti jedhama. Kunimee hordoftoota keenyaaf warra hojichaa keessa qofa hin qabaannee fi ifa sooma gootanii maal isaan amma giddugala gaafa jedhamu maal jechuudha? Giddugala meeqa fira dhaabbata kana jalatti akkasumatti immoo wiirtuu godinaa gaafa jedhamu, wiirtuu gaafa jedhamu maal jechuudha? Akkamitti hundaa'a? Konyaa gaafa jedhamu akka ifa namaa ta'uuf jechuudha. Gaarii dhaabbata baay'een sadarkaa biyyaatti jira. Akkuma biyyaatti yookaan muummee ta'e akka biyyaatti waan jirudha. Dhaabbata sana jalatti giddugala 5 qaba dhaabbanni kun. Finfinnee naannoo Finfinneedhaa magaalaa Buraayyuudhaa san giddugala yookaan immoo walakkaa godhachuudhaan jibbaa dhaabbachuudhaan giddugala hundeesse. Giddugalli kuni godina 3, 4, 5 sammachuu danda'a. Kanaaf caasaa dhaabbatatti aanee argamu jechuu keenya giddugala qo'ee. Giddugala kana jalatti wiirtuu caasaa jedhamu qaba. Kanaaf godina tokko aanaa 10 qabaachuu danda'a, aanaa 15 qabaachuu danda'a. Akkasuma godinni sun itti jiruun godina tokko irratti wiirtuu amantii waaqeffannaadhaa jennetti hundeessina. Kanaaf wiirtuu 8 qabna amma akka biyya kanaatti. Kana hojjennu godina 8 qofa keessaa galma qabna jechuu keenya miti. Godina tokko keessatti galma 2 galma 3 qofa hoggaa ta'e godina itti aanutti butuudhaan godina itti aanu walitti qabneeti wiirtuu tokko yaama. Kanaaf Oromiyaa guutuu fi kibba keessas kaaba keessas galmoota ni qabna. Oromiyaa ala isaan san hundaa'uu wiirtuu 8tti qoodneeti wiirtuu 8 qabnaa dhaabbatti. Wiirtuu 8 jalatti hoogganamanidha. Godinoonni biyya kana keessa jiran guutuun galmoonni isaanii wiirtuu 8 jalatti hoogganaman. Wiirtuu qoyee dhugaa. Wiirtuutti aanee caasan jiru koonyadha. Haa ta'u garuu bal'ina aanaa tokkotti irras yeroo itti caafamee jira. Bakka galmoonni aanaa tokko keessatti baay'atanii koonyaa ta'uu hin dandeenyetti aanaa itti aanutti yookaan koonyaa itti aanutti harkisuudhaan akkasitti akkuma wiirtuu sanitti caasachinee hojjennaa. Haa ta'u garuu galma 5 irraa qaba wiirtuun tokko koonyaan tokko. Koonyaan tokko galmoonni aanaa tokko jiran yoo 5 fi 5 ol yoo ta'an koonyaan hin beeksinaaf. Haga 5 gadi ta'anitti koonyaa cinaa isaanii jiruun hoogganamu. Kanarraa ka'ee koonyaa 27 qabnaa jechuudha akka biyya kanaatti. Baay'ee galatooma. Egaa hojiin kurmaana tokkoffaa xumuramee hojii kurmaana lammaffaa keessa seenamee jira. Baatiin qolleessaa kanarraa kaasee jechuudha. Mee karoorri ijoo hojii kurmaana itti aanu yookiin kurmaana lammaffaa maal fa'a? Karoorri ijoo kurmaana itti aanu amma kurmaana tokkorraa hojjennee jira. Kurmaana 3 nu hafa. Kurmaanni itti aanu kun tokkoffaa irratti galmoota babal'isuudha. Lammaffaa barsiisota galmaanii jiranii fi kan ganaa galmaan barattoota jechuudha. Kan ganaa galmaan sanii barnoota isaanii sana akka isaan argatan barsiisonni ramaddii argatanii akka barsiisan wiirtuuleen hojiin eegaliin akka eegalan taasisuudha. Dabalataan immoo adeemsa hojii kanaatiif akka tolu galiin barbaachisaa ta'ee miseensonni keenya buusii fi karaa baay'eetiin qaban sun illee bifuma baratamee hojii waan ta'eef bifa baratamee akka cimee itti fufu gochuudha. Kanarraa kan hafe haala qabiinsa galmoonni keenyatti jiran walitti dhufeenya galmoota keenyatti irratti nageenya galmoota keenyatti irratti kan hundi irrattuu ni hojjennaa jechuudha kurmaatti karoora keenya gurguddaa. Ayyee gara xumuraatti dhufaa jirra. Akka waliigalaatti hordoftoota sagantaa arraata dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yookaan chaanaalii yuutuubii dhaabbatichaatiin hordofaniif isaa ta'u hordoftoota amantii waaqeffannaatis
akkasumatti immoo galmoota fi caasaalee dhaabbatichaatiif akka walii galaatti ergaa qabu carraan isin kenna. Galatoomara. Ergaan bakka dhaabbataatti qabnu miseensonni keenyaa fi hordoftoonni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa akkasumas jaalattoonni dhaabbata kanaa uummanni bal'aan Oromoodhaa biyya keessas biyya alaattis jiranii dhaabbanni kun waggoota dheeraa jaarrota dheeraan dura sagantaa uummanni Oromoodhaa duraan warra gurraachoo wajjin qabutu haala garaagaraatiin haala addunyaa keessatti rakkoolee addunyaan kun keessa ture keessaa kulanni uummanni gurraachi keessa ture waliin wal qabachuudhaan sagantaa uummata kanaaf fufee ture caccabee uummanni kun ofis dhabee jireenya ofiitis dhabee aadaa fi namummaa ofiitillee hanga dhabuutitti uummanni kun gahee baraa gadaa lakkaa'ee sagantaa kun deebi'ee lafaa kahee sagantaa lafaa kahee san itti fufsiisuuf dhaabbanni kun dhaabbate warri miseensa taanee as keessa jirru dalaguutu jirra hojjechuutu jirra isaan itti cimuu qabu. Bal'aan hawaasa Oromoo kanneen amantii kanatti hin galin kanneen miseensa waan kanaan tahinis guddinni waan kanaa guddina isaaniitti waan ta'eef guddina uummata Oromooti jiraachuu uummata Oromooti jiraachuu uummata Oromoodhaa kana dhugoomsuudhaaf waan uummata Oromoo jalaa bal'isan deebisanii bakka sanitti deebisanii gadi dhaabuudhaaf ulfina uummata Oromootirraa armaan dura murqabesan deebi'ee uummanni Oromoo gonfatee akka namaatti addunyaa kanarratti deebi'ee mul'achuudhaaf aadaa isaatti deebi'uu qaba waan ta'eef amantii isaatti deebi'uu qaba waan ta'eef uummanni Oromoo bal'aan biyya keessas biyya alaatis jiru hundi isaanii eeggarsa barbaachisaa qabuudhaan dhaabbata kanarraa akka dhaabbatan akka faayidaa ofiitti akka nafa ofiitti aadaan nafa aadaan jireenyaa fi waan ta'eef eenyummaa ofii waan ta'eef bira akka dhaabbatan bal'aa uummata Oromootiif dhaamsa kanan dabarsaa miseensonni keenya bakka jiranitti cimanii dhugaa baratanii safuu uummanni Oromoodhaas heera gadaa keessatti galmatti baranneessanii hawaasa ofii tajaajilanii warra ofii tajaajilanii dhaabbata ofii tajaajilanii kaayyoo sagantaan kun dhaabbateef san waliin akka galmaan geenyu dhaamsa dabarsaafi. Egaa kurmaan itti kurmaana milkii ta'ee akka raawwatamu nus gama keenyaan abdii qabnu ibsanna. Galatooma waraabdha. Isinillee galatooma fayyadaa.